akkasi sitti bilbilaa si janaa akkana siin jedhan santu siif tahamoo Mariam sii taatee damooza sii kafaltee isii faana jettee namaa dhiistee waliin jiraattamoo lakki Arafaat naan taatu Mariam naan taatu amma nama daamii galaa okaa bakka biraa garaa namni sun naa sirreessee waraqaa garas bahee dalagadha waan jedhu naa deebisi. Lakki naa taati Mariam akka fedhellee haa ta'u isiin naa taati isii faana taa'a isii faana jiraadha naa tahee jira jettee nama takkaatu hin barbaadu gargaarsa nama takkaatu hin barbaadu damoozni isiin naa kafaltu nagaa dalagaan annisii faana dalagadhaa jiru naa tahee jira. No lakki naan taane narraa naa jijjiiramu yoo dandeessan waan akkana waan jedhu waan lama lafa gaa'e. Ani duraan dursee dhugaa rabbii dubbachuuf ani duraan dursee illee yaani haa ta'us haa ta'uu dhabaatus gaafa tokko ani akka nama takkaatti isin cinaa dhaabbatee na fide rakkoon anaaf isii giddullee hin jirtu afaan namaa maraataa fayyiseeti fayyaa maraachasii galee. Sawan teef ani marri umana wajja gaafa rakkoon cinaa dhaabbatte mana keessatti illee rakkoon irra fideen qabdu isuma faana jiraadhaan hanga rabbiin jiraachisa. Haala damoozaan haala yookaan gama biraa dhiibbaa sirra gahuun si huccuucuudhaan Mariyamoonni isin sirra geessite jira. Rakkan jiru rabbiin narra ga'a. Koontirool fi godhuudhaan wanni akkana dhiisi siin jechuudhaan wanni isin sirra geessite jira. Hin jiru. أسبرت مغافي دوغا مريم تكسي غابتنا مريم سئين ساعتي ددمي أفور لايفي رتاي سنجتي مو ساعة مراسة ساعتي لما تاي إرفتي قدرتو أكنا من سيارة سوتا يلي إرتاي سنجتي مو ساعة ددمي أفور وفي جالتي إرتي سمو مريم تو إرتاي يلي سياس قدر وفي خيافين تايسن زان الرابي زان مريم سيامي كسيتي كاتي ساعتي لما أول إرنتا إنجتي ألارمي سيغوتي بيكتمو لك إرتاي ساعة على طول سنجتي دوبان سجركتي Saati na timte saan seeni saan bayi naan jettee jirti. Saati kana seeni saati kana bayi situ seera san cabsee saati 24 laayivii irra ta'a malee Mariam saati lama ol akkasiin eeyyamne seera moo seeraa miti. Seera. Yaani guyyaa keessa saati kana irra taa'i saati kana uffata kee miiccadhu saati kana iraftii kan kee godhadhu siin jette moo siin hin jenne Mariam. Naan jette. Saati 24 ganama laayivii seeni haga galgala laayivii irra taa'i siin jette moo siin hin jenne Mariam. Naan hin jenne. Siin hin jenne. Fedhii kan keeti saati 24 laayivii irra teettee akka feete haasa'uun irraa bahi jettee si ameeka alaarmii si guutte moo siin guunne Mariam. Naa guutte. Alaarmii san situ shawwade moo alaarmii si shawwade. Ofii kan keetii alaarmii jala dabalte moo Mariamtu si as gaddade. Ofii keetii irraa bahuu didde moo Mariamtu bahi siin jechuu jira. لا أنا سلكي نمان رب البلين أجيك سالم توري نقرر المهم ساعات أنا موجودة بسيتي مريم قلقلة عرفات ساعتي لمرة حاجة ساعات هجنا إرتاو قبدا قلقلة مو ساعتي هجنا الرحاجة ساعتي هجنا أونلاين يغرغرو قبدا وانجلو سيباستي جرتمالي جنا مرة حاجة قلقلة وان بهي أونلاين رتاي جديتا دوبان سيت ديبا يوغاني تاي أونلاين روان سنجتو قبدي no isi waan naan jette hin qabdu za'allee natti himde zaa kana jettee tartiiba na qabsiistee jirti yaani ani zaa ani beeku rakkoon tiyyasanii yaani takka janiitu mala majaanii inshaallah hin bara ubrii rabbiin waa dheeressu fayyaa taatahu akkasii siin ja'a. Ummata san amma beektaati biloog ofirraa gootee hunda sa'aatiif amma Mariam jidduu keessan qirreetaan jira damooza irratti dalagaa irratti wanna itti qirree jettu qabda. وانا تستدبر وانا تمارين اسكيم تقبدا نينكابو سيتاتي مي مريم ناتو ناتات اي ummanni si janaajjanu sunoo akkam ta'uu qaba waan na jaraa dhaamtu warra keessaan dhufe lubbuyyee mana madaamii dhaqi sa'aatii lama qofa isaanii miicitee achi booda akkana jedhanii saamunaa isaantu siibita warra jedhu saniif maal dhaamtaaf naata hejra narra adabadha Mariam naataati buleetti naagooti akka sarraatanyyaatti damooza koonaa kafalti narra ta'a naata heera jettaan moo lakki naakota naa gurmaaya bakka kana na baasa rakkoo keessa jira jettaan ijoollee amma waan reefu Mariam sitti himte waan singaliin jira biroo na dhagaye maali beekta amma kan si gaafate kana qofa naa deebisi hin deebista itti deemta wanni an si gaafate ummata saniin naata hejra Mariam naataatee jirti dalagaan dalagu naata hejra damoozni naa kafalamullee naata he jireenyis naata he nadhiisa Mariam ima bira ta'a araba uyituun barbaadu mana arabaa dhaqee isaanii dhiquun barbaadu
jettaammoo lakki mana arabaa dhaqee kasaanii dhiqusan naasuqa yookaan bakka san nagalchaa hayyina gargaaraa jettaan ummata sitti barreessu nama shan ijaa guruppisan dhaamsa maal laamtaaf. Okay, ani dhaamsuuf illee hin jiru. Yani atau satu ada batu sunda lain beta dubba chullen fadu dubbi guddatte farratti fi ani qaroma gababa tala kulli hal. Nage maali wani raji fi qaba. Takka sidu banjirti Maryam arabo wan si gaafatu keessa Maryam wonni isin si sodaachistu jira. Njur. Wonni nagaa si dhorkitu jira tinki waa wayi isa kana is wan si sodaachistu wayi jira Maryam mana keessa. Njurumi ati firiidhaan. Sa. Maal ree wanni rakkoo sirra jiru jira rakkoon sirra gahe jira haga maati Maryam hin biratti. Wallahi dhugaa rabbii dubbachuuf bishaanii nu dubbatti hin doytu yoo magaalaa baatee yoo fi wabitti naa bittee dhufti siree takkarra uffata tokko uffanni hojii bulle. Laalame ummata laalame jibbiinsa namaatii fi walitti nama diruu nama wal kuffisuu deemu nama danquu deemu laalame. An amma kan reefu aaree bibbee akkana dubbadhuuf Maryam matanaaf maa akkana tasaqayyaati osoo waan kana hunda gootu hin beekana nama isin natta. Nane waan isin jiru jira. Haatoo saatoo dhabaatus ati waan takka waan singaliin jira asoo reefu san keessatti gizee hedduu haasa'u guddiste dubbiin namaa singaltu beeytaati. Hedduu gizee haasa'u waan singaltu isiin arafaat. Haatoo saatoo dhabaatus namni afisiin already afaan takkaasoo inaa waliif gallaa waan jiru hanqina jiru wal sirreeffachaa tartiiba wal galchaa karaa dheerallee hojii deemuu dandeenya. Tarii namni afaan waliitu hin beekne biyyaan baa kana keessatti mana arabaa sanillee jiraachuma jira. Ani wanti niin irraa qamee wanti niin irraa aare jecha isiin qoricha si obaaste duruu qoricha si obaaste si dhamaaste takka sagalee itti qabanii akka waan namni dargaggeessu jiru akka waan dhiibbaa dargaggeessu jiru sagalee itti qabanii akkas jechuunis lama. Sani malee wanti si aarse arafaan siin taane waraqaa maarre. Waraqaa siin taane miti. Atillee akka wayii Sasiin hin jenne isiin. Arafaat irraa afaan takkaasu inaa. Arafaat Maryam irraa jara kana qabuu ka danda'u si hin beektaami etama saratanyaa siiti boodigaardii siiti hojjettuu siiti. Eegaa narraa adabadha narraa gattaa isiin anaaf akka feeti. Maryam qabuu dandeessu anaat danda'a likkii isaanii itti himaa. Situ danda'a kana bar amma Maryam illee amma anama maal jedhaara Maryamin wallaahi qaasama billaa dhoorguu hin dandeettu sirraa nafu jedhaaraan kan ammoo ka dandeettu silaati makkalaakaa Maryami ka ta'uu danda'u si beektaa kana. Waan maaliin cufta beektaa isin hin galchu hayaati jireenya kiyya jireenya kiyya keessaa bayaa jechuun dandeettu ati uummata sanii. Bayaa jireenya kiyya keessaa kaleessa jireenya kiyya keessaa bayaa. Ana miti. Oromoon maal jettu yeroo mammaaktu qaanqeen abbumarra buutee gubdii jechuun silaa wayiin fatii lubbiyyan jedhame akkuma isin artu kanatti har'asii galee isin jecha isaanii isin jaanin san yaanii sanii isii aarse malee hammeenyallee walitti hin qabnu tarii kumbula takka uffannee wal jala seennee furaashi takkarra yoo magaalaa baatee waan ofii bitattu waan fadhii xiyya gaafattee baatee naa mana madaamii akka jedhanii miti bar kana kaasi kalbi yaadii mana madaamii bar akkasiin jettu saanii akkana miixitee akkana akkasiin jedhanii miti ummanni farshoon. Oke, Maryam jechuun koo obboleettiin sii mana madaamii keessaa arabni sa'a 24 aliigot oofee yaani dhiibbaa adda addaa gaggeessu jiru sigalee aanirraa as jiraachuu jira bikka kana. Ansi gorsu yoo jiraate. Oromoon maal jettee? Dhagee obboleessa dubbiin abbaa forii. Abbaa guurri abbaa duuba deemaa jiran abbaa duratti illee nama faarsanii sigalee sawwaan ta'eef ija gaara duuba jirtu. Ijji gaara duuba nagaretamu taaniif keessaa guuranii nama galuuf hin galaa. Ani ol bahee tarii fiidiyoo waraabee akkana rakkadhee jira. Warri harargee sagalee naa taha. Maryam akkana miidhaan argaggeessitee namni nama jala jiru kun namni waan qabne kun tarii waa hedduu hin jiraame obsi daangaa qaba obsi dadhabeesee fiidiyoo sanillee waraabnee takka jahi. Sigalee san anaatu sinyee likkii isaanii hizaaba isaanii kafalaaf. Sigalee anitti gadi hin bahanneen kan tare sawwaan ta'eef akkasiin jechuu barbaade ati immoo guzee hedduu haasoytu haasoyni siin galu beektaa? Naagala haasoyni naagala akkasii sirrii naagala haasoyni siin galuu naasaa siin galuun kamaali mititi haasawa keessan nama wanni jechaa jirtu bari Maryam jechuun wallaahi qasama billaa gateen ati waan kana Maryam irraa makataa guddaa ta'uu dandeetta Maryam irraa gumaacha baay'ee irraa fudhachuu dandeetta sii galee
isirra kadaggamu danda'u afaan ummata kanaa qabachiisuu danda'u si maaliif naa ta'e gaafa jette ani qoye bishaan dhugaa dhuguun naa ta'e gaafa jedhe maaltu si galchisi ana naa taanaan kana waan ta'eef wanni ati dalagaartu sun jireenya ati jiraachaartu ana naa ta'e yoo jetteen ummanni sirraa dhaabachuun dirqama gaafa waa'ee kee haasa'uu dhiisi waa'ee keessa lamaan namni kaasu hin jiru sii galee mari'amuu si jaalachuu irraa sitti amanuu irraa gara nyaattuu irraa yookaan waliif galuu keessan irraa kan kaate gaafii nama takkaa malee waraqaa kana dalasiiste maalumaaf dalasiistee jedhaaraan naannoo ka'uun hundi akkana si godhu lamin isiin si amantee si agartee onnee kee agartee galbii kee agartee miyuutii goote waan kana sirraa dalaydhe sii galee ati immoo erga isiin kana hunda sii taate isii irraa ummata kanaaf. Zaban ammaa kanatti eenyu daabbo saambusaa siibita? Daabbo saambusaa. Waan guddaadha. Eenyu qarshii sibiilaa si kan nafa. Wallaahi marjan jechuun kabar obboleetii si mana maadaama isaa. Eenyutu bahararra si geessee si asnaanna. Bahararra akkasitti. Torbaan takka shufeera. Waan isin joona dhagee. Namni yoo wal dhagee tabba wajji baana dhagee. Mee viidiyoo gaaf duraasa namoonni sama jidduu waan. Mana maadaamii keessatti. Fidan. Callis. Kamana maad wallahi la dhagee fadhu siree sitti haasoo jira. Gizeen qaldii dhagee kun nagarii. Ka obboleettiin si mana maadaamii keessatti hin beeytan atillee hin beeyta hanga beeyturraa. Sigalee anillee numa beeka rakkadhee beeka sigalee. Ka isiin akkasitti olii gad obboleettii si cee obboleettii sana fiddee ibjala daleessisu wallaalte. Wallaalte hin wallaalte. Ani fatiin dhorkuun danda'u Maryam dhorkuun dandeessu ani lubbiyyeen akka mataa fayyaatitti viidiyoo ajaa'ibaa tokko hojjedha. Maaliif gaafa Soomaalee jiru san eenyuun na beeka. Gaafa na rakka dasam eenyuun na beeka. Har'aan bakka kana dhufnaan mana maadaamii jinni amma dhisiitu biin akkasii kan galuuf hin galaan cinumaan tuttuqasii galee ijji gara duubaran gareetamu tanaaf keessaa guuranii akkasii. Ani fati ilaali kaani yoo qoricha kiyya gurgure malee haasaa kanallee hin beeku ajandaa kanallee irraa hin beeku beeyta. Wallaahi amma ati jechuudha. Masalan maaliif iyyuu hojjettee waraqaa sannaan jette miti. Qaasama billaa yookaan arafaat miliyoona naa galchaa jirtiifi miti. Dhaggeeffadhu. Wallaahi mucayyoo tana baasanii qilleensarratti hin hafini hin rakkatini isiini osoma kasaaruu ta'e kasaaruu santu irra naa jira malee. Qaasama billaa isiin rakkachuun qabdu waraqaa isii kana galmaan gahuu qaba jedhe isiin illee mari'anne sammuutii yaa mari'adheetti hin deeme sii galeemi. Maal beekaa? Kanaaf jechuudha atis galatoomi nulleen yookaan waan biraatii fi miidhaa biraatiif illee dhufneen dubbannee maalii fi akkuma haasan kana hagatti basan xiqqoo waan keessan naquutte tana uummanni kun haadha gabuuf malee waan biraatii miti siin jechuu barbaadeeti. Takkafarratti nama lama gizee dhibamtee fi gizee rakkattee adda baafattaa ani haa ta'us haa ta'udha baatus Maryam jechuun bakka obboleessaa yaani tarii namni fiizaa sirraa hojjechuu dhiisiiti qarshii 10 horiidha qarshii 10 tasaamuu bitatu san zeroo ammaa kanatti ensii baasa. Oromummaa walii qabna malee tarii bara obboleettii si mana maadaamii. Ispoortii irraa gochuun dandeettu re'aa amma dubartii guddoodha nama jabduudha nama biyya bulchuuti. Atama daa'imman. Guddaan rabbi obboleessi. Guddaan rabbi na nama biyya bulchu atama yoo akka filaalan. Ummata ajira malee waan irraa haajaa qaba. Akkana miitii akkana siin jedhan sanii ati ofirraa indini jechuun dandeettu atama kana caala nama indini baasta. Salaam alaikum. Fatii. Salaam alaikum. Kana kontrol gochuun dandeettu garasitti ummata irraa. Afaan namaa fatii maammanna dhagaye afaan namaa maraataa fayyiseeti fayyaa maraacha. Siigalee. Kan oftaan kamaan inni dhagaye seeraan. So waan ta'eef haa ta'us haa ta'u dhabaatus ati gizee dubbii haasuu. Maaree hin jehin. Gamanaa gamas akkana. Walaa qaban. Yoo laal. Wanti Maryam aartee. Bakki isiin itti aartee miidiyaa kanarratti ol baatee dubbattee dhibdeen anaa fi isii biraa miti. Dhibdeen dhibdee akka fidu si atuu jalaa qabda haadha battummaa daareeksitii hima. Sii ta'eemi Maryam sii taateemi Maryam sii taanaan Maryam faana dalagaa kan kee deemu. Yoo Maryam sii taane immoo wanni haasawa jararraa fuudhu hin jiru sii galee. Ankanaa ajaa'ibsiise. Ijoollee siitiisan itti himi ammarraa kaastee. Waa'ee Maryamiif jidduu kan kee dhufu siif Maryami kan hiikkatu sii galee ati madaamii ajajjuuteeti siin hojjettu isiiti ati sii galee waan ati Maryam jettee bakka
ilaal gaasii himaa jira cunqursaa damoza ati dalayduuf malee siin kafaltu Maryam yoo ati wajjatte malee wanni siin kafaltu jiru waan isiin jetteen dhagahuun dirqama sii galee waan isiin ol kayu arafaat dubbiye yoo siin jette ol kahu sa'aatii haganaa laayibii ajajjuu isiin ajajjuu keeti damoza kan kee yoo ati dalayde malee siin kafaltu kana yoo ta'eef isii qofa kan qabachuu qabdu ati amma rabbii gaditti kan si jiraachisu dhagahi rabbii gaditti kan si jiraachisu miyuutiin godhin rabbii gaditti kan si jiraachisu damoza kan si kafalu kan daara kan kee si beeku ka waa hunda si beeku ka haadhaaf abbaa kee irrallee isii si bira jirtu kan sii galee kun rabbii kun isii si bira jirtu kan waa'ee haasaa warra safaraa haasaa warra maalii haasofsiistee nama haasofsiisin waa'ee amma booda waa'een biraa kan namni takka kan dubbanne waa'ee Dhageettaa?